Abaa'oo Shanee fi Faannoon mari'achuufi. Koomishiniin marii biyyaalessaa dhimmoota bu'uura biyyattii irratti marii hirmaachisaa ta'e gaggeessuun waliigaltee biyyaalessaa uumuu kaayyoo jedhuun erga hundaa'e waggaa 2 darbeera. Turtii waggaa 2 kanaan koomishinichi hojii isaa gulantaa qophii dursaa, qophii fi mariitti qooduun hojjechaa jiraachuu beeksise. Naannoo Tigraay bakkeewwan naannolee Oromiyaa fi Amaaraa lolli itti gaggeeffamaa jiruun alatti hojii namoota maricha irratti hirmaatan adda baasuu hojjechuu koomishinichi BBC'tti himeera. Koomishinichi akka jedhetti dhimmoota wal dhabdee fi waliigaluu dhabuu biyyattii keessatti mudataniin sababa jedhaman irratti mari'achuuf namoonni hirmaatan kutaa hawaasaa gara gadiirraa ta'uu akka qaban ibsa. Haa ta'uutii garuu waliigaluu dhabuu fi rakkoolee hedduu biyyattii keessatti mudataniif maddi namoota siyaasaa fi warra baratan waan ta'aniif marii isaanirraa eegaluu qabaa jedhanii kanneen falmanis jiru. Kanaaf ammoo akka sababaatti kan ka'u sochii qabsoo hidhannoo naannolee garaa garaa keessatti gaggeeffamu waan ta'eef mariin qaamolee kanneen hin hirmaachifne hin milkaa'uu kan jedhanis jiru. Koomishiniin marii biyyaalessaa qaamolee hidhatanii fi mari'achuuf fedhii qaban nageenya isaanii eeguuf karaan nagaa akka mijatu BBC'tti himeera. Koomishinarri koomishinii marii biyyaalessaa kan ta'an Profeesar Masfin Araa akka jedhanitti mariin biyyaalessaa kun namoota siyaasaa fi warra baratan irraa ka'uu qabaa kan jedhu qaamolee garaagaraa irraa yaadni akka dhiyaatu ibsan. Marichi namoota siyaasaa fi warra baratan gidduu qofatti kan hin daangeffamne labsiin hundeeffama koomishinichaa akka daangessu kaasu. Ajandaa jaarratti warra humna qaban nuti beektota warra barateedha jedhan filatanii irratti mari'adhaa jechuun ni danda'ama jechuun bu'uurri labsii hundeeffama koomishinichaa hirmaachisummaa, iftoomina, amanamummaa, wal danda'uu fi wal kabajuufaa akka ta'ee fi beektota qofaarratti hirmaachisuun sirrii akka hin taane kaase. Rakkinicha keessaa kallattiin hirmaachaa kan jiru uummanni Itoophiyaa ajandaan qaba kan jedhu koomishinarichi beektotaa fi qaamolee biroo wajjin mari'adhaa jechuun adeemsa dimokiraasiitii jedhu. Uummanni nuti lammii Itoophiyaati jedhanii wajjin jiraachuuf murtee tokkummaa hawaasaa irratti hirmaannaa gochuu qabu jechuun falmu. Profeesar Masfin akka jedhanitti hawaasa gargadiirraa hanga beektotaatti namoonni filaman ajandaawwan adda addaa baanii fi dursi kennamuu fi qabaa irratti walqixxummaa kora marii biyyaalessaa irratti waliin ni mari'atu jedhan. Horsee bulaan daangaa naannawaa Somaalee fagoorra jiru qotee bulaa Zaalambassaa wajjin walqixa mari'atee waa'ee biyya Itoophiyaa jedhamtu waliin waliigalteerra gahaa jechuudha. Jechuun garuu immoo beektota dhiibuu akka hin taanes kaasu. Hidhattoonnoo akkam ta'u kan jedhuufis koomishiniin marii biyyaalessaa mariin hunduu keessatti moo'ataa ta'ee gaggeessuuf hidhattoonnis keessatti akka hirmaataniif fedhii akka qabu ibsaa ture. Marii kanaaf garuu hidhannoo isaanii lafa kaa'uu qabu jedhe. Hidhattoonni meeshaa waraanaa qabatanii barcuma marii irratti dhiyaachuun akka hin danda'amne kan himan koomishinarichi meeshaa isaanii lafa kaa'anii hirmaachuu akka qaban himan. Mariin biyyaalessaa akka milkaa'uuf kanneen hidhatan dabalatee qaamoleen hunduu irratti hirmaachuun barbaachisaa ta'uu kan himan koomishinarri koomishinii marii biyyaalessaa garuu immoo marii gaggeessuuf qilleensi nagaa jiraachuu qabaa jedhan. Finfinnee ta'anii hidhattoota argachuuf waan danda'amu miti. Kana gochuuf gama hidhattootaa fedhiin jiraachuu qaba. Gama keenya yeroo hunda fedhiin jira. Haala kana keessatti akka wal agarru akkamiin gara mariitti dhufuun akka danda'amu waan mootummaan wajjin wal qabatu sadarkaan kan furru ta'a jechuun hidhattoota waliin dubbachuuf yaaddoo hir'isuuf daandii nagaa yookaan wabii nageenyaa koomishinichi akka mijeessu Profeesar Masfin BBC'tti himan. Nagaan gara marii dhufanii hirmaatanii adeemsa gara waliigalteetti godhamu keessatti gama mootummaan gama seeraan dhibeen godhamu yoo jiraate aangoo labsichi nuuf kennetti dhimma baanee mootummaa waliin dubbachuun daandii nagaa waan jedhamu mijeessuu ni dandeenya jedhan. Biyyattiin hanga maal taatutti eegama kan jedhuufis koomishiniin marii biyyaalessaa yeroo hundaa'u Itoophiyaa waraana hamaa kaaba biyyattiitti gaggeeffamaa keessa turte. Ammas taanan naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti lolli hidhattootaa fi mootummaa gidduutti gaggeeffamuutu jira. Kanaan dura guyyaa itti marii eegallu jala murree beeksisuu turrus koomishinichi akka karoorse hin taane fi lolli bakkeewwan garaagaraatti itti fufee jiru hojii isaa akka hin hojjenneef danqaa itti ta'uu koomishinichi irra deddeebiin beeksisaa ture. Wantoota ajandaa marii ta'an keessaa tokko rakkoo nageenyaa furuu ta'uu kan himan Profeesar Masfin gaaffiin namoota hedduu biyyattiin hanga maal taatutti eegamaa jechuuf deebii qabu.
marichi yeroo qabamerraa duubatti harkifachuu kan amanan komishinerichi akka karoora keenyatti qabanneerra osoo hin taane bara kana mariin biyyaalessaa gaggeeffamaa ajandaawwan hedduu gara irratti walii galamuutti kan irratti walii hin galamne ammoo adeemsawwan biroo akka hordofamu godhamee ture silaa jedhan. Garuu boodatti harkifateera jechuun dhimmi nageenyaa humna isaanii gararraa akka ta'ee fi kanarraa kan ka'e guyyaa itti mariin biyyaalessaa eegalu kana jechuuf akka rakkatan kaasu. Mormiin komishinicha mudate irrattis waan jedhan qabu. Jalqaba yeroo hundeeffamurraa kaasee filannoon gaggeeffamee hirmaachisaa fi iftoomina kan qabu miti jechuun mormiin komishinicha irratti mudatee ture. Keessumaa kookasiin paartilee mormituu hundeeffama komishinii marii biyyaalessaa irraa kaasee hanga adeemsaa irratti mormiitu ture. Komishinarri komishinii marii biyyaalessaa Profeesar Masfin garuu komiin paartilee mormitoota irraa dhiyaate bu'uura kan hin qabnedha jedhan. Paartileen akka ABO fi KFO mormiin isaan komishinicha irratti dhiyeessan fudhatamaa fi bu'aa qabeessummaa marii gaggeessu irratti dhiibbaa hin qabaatu jennee gaafii dhiyeessinee fi dhiibbaa akka qabaatu amananiiru. Garuu immoo uummata irratti akka xiyyeeffatan kaasan. Paartileen gurguddoon kun haafuutii warrumti xixiqqoonuu marii kana keessatti hirmaachuu dhabuun dhiibbaa ni qabaata jechuun paartilee kana dirqisiisanii hirmaachisuu akka hin dandeenye kaasu. Haa ta'u garuu kookasiin paartii mormituu Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baaseen komishiniin marii biyyaalessaa kookasicha gidduutti garaagarummaa fi diigumsa uumuuf hojjechaa jiraachuu komate. Addumatti ammoo paartilee ABO fi KFO irratti gocha maqaa balleessii hojjetaa jira jechuun ibsee koree kookasiin paartilee kun. Komishiniin marii biyyaalessaa barri hojii isaa waggaa 3 akka ta'e labsiin kaa'ameera. Garuu erga hundaa'ee waggaa 2 guuteera. Itti gaafatamaa isaa raawwachuuf waggaa 1 qofaatu hafa. Yeroo hafte kana keessatti hojii isaa xumuruu danda'a kan jedhu gaafidha. Profeesar Masfin Arayaa garuu haalota biyyattii mudatanii fi mudataa jiran hojiin komishinichaa duubatti harkifachuu kaasuun hojii irraa eegamu akka hojjetu himan. Waggaa 3 kenname keessatti hojii keenya xumurree keessaa ba'uuf hojjechaa jirra. Kanaaf yeroo hafe keessatti ajandaa walitti qabuu eegallaa jedhan. Haa ta'u garuu yeroon hafe gabaabaa ta'urraan kan ka'e waan hunda galmaan ga'uu akka hin dandeenyes eeraniiru. Labsii irratti akka kaa'ametti yaadota marii walitti qabuun qaama hojiirra oolchuuf kennuun hojiirra oolchuun gabaasa isaa uummataaf dhiyeessuuf yeroon hafe baay'ee gabaabaa ta'urraan kan ka'e hojii kana hojiirra oolchina jedhee hin yaaduu jedhan. Labsiin hundeeffame irratti hojiiwwanii fi itti gaafatamummaawwan komishinichaaf kennaman keessaa yaadota mariiwwan irratti kaa'anii fi akkaataa itti yaadonni hojiirra ooluu danda'an kan ibsu sanada qopheessuun mana maree bakka bu'oota uummataaf qaamoleen hojii raawwachiituu fi qaamolee dhimmi ilaallatu biroof dhiyeessuuf uummataaf ifa godhu kan jedhan muraasa. Komishinarichi kana yaa jedhu iyyuu malee dhuguma ABO shanee fi faannoon marii kanaaf qophii ta'u fedhiin hawaasaa bira jiru qaamoleen kun karaa nagaatti dhufanii marii akka gaggeessan akkasumas nageenyi hawaasa keessatti akka bu'u hawwii guddaadha uummanni Itoophiyaa kan qabu. Warri bosona jiran kunoo maal jedhu laata? Isaanis hordofneetu yaada komishinii marii biyyaalessaa kanarraa ka'e isinoo maal jettu? Dhuguma hidhannoo keessan hiikkattanii kara marii kanaatti ni dhuftuu jennee isaanis hordofneetu kan isin biraan geenyu ta'a. Waan hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa isin jenna.